Yooyyaa ashama akka fuulee kabajamtoota jaalatamtoota qalima Oromoodha kan sadarkaa idil addunyaatti argamtan ni kennu baan kun iddoo isin jirtanitti isin argamu isin jennu. Egaa akkuma beekamu obboltii teenya gootitti Oromoodha haadha gaafa rakkoodha obboltii gaafa cinqii Koloneel Atleet Daraartuu Tulluudha jechuudha. Onni irraan galatoonfachuu barbaada. Uummata Oromoodha bakka bu'ee galatoonfachuu barbaada jechuun danda'a. Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma hundi keenya guyyaa kaleessaa dhageenyee agarretti obboleettiin teenya gootittiin gaafa rakkoo gaafa cinqii saba uummata Oromoo biraa saba ishee biraa galata guddaa kanan jedhamne qabdu saba kanaaf aarsaa guddaa kafalaa jirti wareegama guddaa kafalaa jirti jechuudha. Isii kana irra deddeebiin galatoonfachuu barbaanna. Atleet Daraartuu Tulluu Oromoodhaaf maalidha? Guyyaa kaleessaa diinota Oromoodhaa warroota akkam keessa jiddu qubattee teettee dhugaa Oromoodhaa haqa Oromoo san babbaqaysitee akkasitti dhodhoostee dubbatte kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa ka Daraartuu Tulluu akkuma beekamu hayyoonni keenya gootonni keenya kan akka Jawaar Mohaammed, Hamzaa Booranaa fi Dajanee Xaafaafaan Baqqala Garbaafaan jechuudha. Gaafa isaan nyaata lagatanii guyyaa 40 nyaata fi dhugaatii didanii wareegamu lubbuu isaanii wareeguudhaaf murteeffatanitti gaafa jaarsi biyyaa dhabame abbootiin gadaa dhabamanii abbootiin amantaa dhabamanitti obboleettiin teenya tun miila irratti isaan jigdee boottee akka isaan nyaatanii sarvaayiv godhan akka isaan lubbuudhaan jiraatan nama waadaa guddaa galata guddaa uummata saba kanaaf uummata Oromootiif goota oolte jechuudha. Kanaaf irra deddeebi'uudhaan har'as borus Daraartuu Koloneel Atleet Daraartuu Tulluu galatoomii siin jenna. Daraartuu Tulluu akkuma lugaan guluftee gootummaa addunyaa Afrikaa mataa ol qabachiistee dubartii jalqabaa Afrikaa kan addunyaa irratti olompikii injifatte taate seenaa si mana barnoota keessatti barannees turre ammas ammoo daranuu dhaloonni dhufu guluffii qofaan osoo hin taane gootummaa onnee sibiila qabaachuun nama dhugarraa maqne haqarraa gara tokko of duuban jenne gootitti jabduu ta'u dhaloonni dhufuu fi dhaloonni ammaa galmee seenaa gubbatti si barreesse galmee seenaa irratti odoo lubbuun jirtu gaafa duutes kan si baarsu ta'u asumaan siif himuu barbaada jechuudha. Kanatti aansee guyyaa kaleessaa yeroo nuti amma irra jiru sadarkaan uummanni Oromoo irra jiru sadarkaa qeesiin gadi bahee mootummaan Abiyyi mootummaan yakkamaa mootummaan nama nyaatan mootummaan gartee manadhaa keessaa baasee ilmaan Oromoodhaa ajjeesaa jiru. Mootummaan gocha yakka waraanaa raawwachaa jiru. Mootummaan gartee duuggaa sanyii gocha shukanneessaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru. Sheekiin gabbahee mootummaan kun hin tuqamu mootii Habashaati. Abiyyi hin tuqinaan jechaa jira. Sheekiin ulamaan guddaan biyya. Qeesiin akka jirutti gadi ba'e abbootiin gadaa Oromoo har'a silaa abbaa gadaa jedhanii abbaa gadaa siyaasarraa bilisa ta'ee akkuma Daraartuu Tulluutti dhaadatte kaleessa sirni gadaa anaaf seera biyya kamiifuu sirna kamuu caalaa jette dhugaa jiru himte dhugaa jiru dubbatte har'a abbootiin gadaa salphachuun malan har'a sheekotiin mataa qaqqabachuun malan har'a dubartiin Oromoo goonni takka dhugaa jiru haqa jirurra dhaabbattee rakkoo siyaasaa biyyattii san mudatee jiruu fi furmaanni biyyattii Itoophiyaa fi uummata Oromoo maal akka ta'uu danda'u daqiiqaa gabaabaa muraasa kennameef san keessatti akka gaariitti lafa keetti akka gaariitti uummata kanaaf saba kanaaf ibsitee jirti jechuudha. Kabbaa gadaa ka qeesii ka sheekaa dhiisa amma ka warra siyaasatti adeemnuti. Leencoo Lataa qabsoo Oromoo kaleessa gurguratee booleedhaan shaanxaa qabatee ba'ee booleen gale ija isaa dura teettee maal jettee yaa jaalleen Coolataa bara 1992 seenaa nutti himtanii dhageenye jirra. Gaafas akkasiin biyyaatti baatanillee hin beeyna odoo garuu biyyaa ba'uu baattanii biyya keessa turtanii silaa har'a Oromoo fayyaddattu ta'e jette. Qabsoo Oromoo gurguratanii booleedhaan bahanii warra booleen galetti har'allee yeroo isaan taa'anii soba kijiba dubbatan obsuu dadhabdee obboleettiin teenya sun Daraartuu Tulluu dhugaa jiru dhodhoostee babbaqeessitee lafa keette jechuudha. Kanaaf Daraartuu Tulluu Koloneel Daraartuu Tulluu galata guddaa uummata Oromoo biraa qabda. Onnee saba uummata Oromoo keessatti siidaa yoomuu hin sochoone ijaarrattee jirti. Onnee saba uummata Oromoo sabboontota keessatti ijaarrattee jirta jechuudha. Walgahii san gubbaa beeka
Amin Jundi fajira. Kan akka Ahmad Gishee fajira. Kan akka Araarso Biqilaa fajira. Kan akka Galaasaa Dilboo fajira. Namni har'a mooraa qabsoo Oromoo warroota mooraa qabsoo Oromoo keessa turan. Qabsoo Oromoodhaa gananii qabsoo Oromoo fi bilisummaa Oromoo fi hayyoota Oromootti diina ta'anii warra har'a nafxanyaa wajjin nurratti dalagaa jiru, nurratti hojjechaa jiru. Nafxanyaadhaa fi mootummaa biltsiginnaa kanaaf humna ta'ee Oromoo afaan kutaa adda qoqqoodee facaasee Oromoon akka of hin dandeenye, akka hin dhaabanne, akka hin jaaramne qabsoon mooraa Oromoo bilisummaa Oromoodhaa akka laaffattu warra nurratti hojjetan. Jidduu teettee bara Ahmad Gishee fa'aa milaala. Ahmad Gishee fa'aa jechuun warra kaleessa Jawaar wajjin nyaatee dhugee bara. Leencoo Lataa fa'aa laala. Galaasaa Dilboo fa'aa laala. Hundi isii kijibdoonni achi ta'an jechuudha. Isiin amma paarlaamaa diinaa keessa teettee mooraa diinaa keessa teettee haqa dubbatti. Dhugaa dubbatti. Dhugaa jiru maali? Dhugaa dubbatti. Isin haqa dubbatti. Warri kaleessa jijjiirama kana fide qabsoo kana asiin gahe eessa jiraa jettee gaafii bu'uuraa gaafii beezii gaafatte gaafiin kun gaafii uummata Oromootii fi uummata Itoophiyaati. Warri kaleessa jijjiirama kana fide qaallitti akka jiru qiliinxoo akka jiru dubbatti. Kun biyya akka ari'atame kun akka ajjeefame akka Hacaaluu fa'a dhugaa dubbatti. Achi keessas Lammaa Magarsaa fa'aatiin Lammaa Magarsaa fa'a jiraachuu mala. Warri jijjiirama kana fide akka fiita waraanii ta'ee dura qabsootana hoogganaa ture Tarsiimoodhaan masakee mataa fi miilatti godhee tottolchee sirna dargii ummata sirna Iyaadig kan ummata Oromoo fi ummata Itoophiyaa miidhaa ture hiddaan buqqisee Maqaleetti galche Jawaar Mahammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fa'aa fi Jaal Abdii Raggaasaa fa'aa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa warras hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi warra qaama mootummaa keessa jiranis maqaa dhoftee jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kunni ajjeefame akka artistii Hacaaluu fa'aa jechuudha. Laala Oromoo, dhageeffadhu Oromoo. Yaa Fayyisaa Leellisaa hin beektanii mucaa Fayyisaa Leellisaa jedhan. Zamana Fayyisaa Leellisaa birrii itti argee jabanate. Zamana Fayyisaa Leellisaa fan dhugaa Oromoo haqa Oromoo jallisanii mootummaa kana wajjin darbaan simintoo faabirikaa irraa hayyama fudhatanii yeroo isaan hannarratti bobba'anii jiran kanatti yeroo beekaa xiqqaan guddaan hundi mootummaa kana harka dhawu warra isiin kaleessa wajjin teette hundi isa Oromiyaa hodhaa jirutti yeroo Oromiyaa irratti daldalaa jiranitti yeroo maallaqa Oromiyaadhaa elmanii dantaa Oromoo jedhanii dantaa lubbuu isaaniitiif jiraatanitti harallee badii tokko hin dalenne jakka tokko hojjenne Daraartuu Tulluu dhugaa jiru dubbatte haqa jiru dubbatte. Jijjiiramichi dhufe odoo nuti xiqqollee gammannee hin quufin jijjiiramichi nu jalaa buutame. Dhugaa haqa kun haqa uummanni Oromoo beeku abbootiin gadaa kijibdoonni irra mootummaa jala deeman beekan. Har'a sheekotiin kijibdoonni mootummaa kana jala deemanii mootummaa kanaaf sagalee ta'an beekan qeesiin Phaaphaasiin hundi isii jechuudha. Yeroo har'a mootummaa yakkamaa rabbi birattis seera birattis nama birattis mootummaa yakkamaa ta'ee badii fi gocha yakka waraanaatii fi yakka mirga dhala namarratti raawwachaa jiru kanaaf ummanni biyyattii guutuu sagalee ta'aa jiru kanatti har'a Koloneel Atileet Daraartuu Tulluu gadi baatee akkuma Lukasiitiin guluftee maqaa Afrikaa yaamsistetti har'as ummata Oromoo mataa ol qabachiiste maqaa nutti goote. Oromoon lakka ammas ni jira. Namni Oromoof dubbatu ni jira. Yeroo namni xiqqaa guddaan beekan abbootiin gadaa sheekii qeesiin hundi har'a mootummaa kanaa sagalee ta'ee jirutti har'a garuu gadi baatee riyaalitii jiru dhugaa jiru dubbatte. Dhugaadha. Gaafiin kenna qabsoon kun butamee jira. Addunyaa guutuu beeka. Warri jijjiirama kana fide qiliinxoo jira kun ajjeefamee jira kun biyyaa ari'atamee jira kun hidhaaqisa. Warri ammoo jijjiirama kana keessatti aarsaa tokkoon kafaliin kijibdoonni hundarra walitti qabamanii maqaa Oromootiin daldalaa biizinasa irratti bobba'anii Oromoo hodhaa Oromiyaa nyaachaa Oromiyaa zarfaa jiran wal jaaranii gareedhaan jechuudha. Har'a garuu isiin gadi baatee dubbatte. Haqni dubbatte maali? Ammallee marii biyyoolessaa yoo ka godhamu taate
marii yoo gaggeeffamu taate marii jechuun araara jechuun ammoo waan hunda dursa jechuudha. Kanaafuu marii kun gadi bu'ee hundi isaa irratti hirmaatee yoo Oromoon nagaya argate Itoophiyaallee nagaya argatti Itoophiyaallee jiraachuu dandeetti. Kana Koree gammachuu ajaarallee sirrii dubbate. Yoo Oromoon boo'e gaanfi Afrikaan boo'aa jedhe dhugaa gaanfi Afrikaa irra boo'aa jira. Yoo Oromiyaan nagaya dhabe biyyi Itoophiyaan nagaya argattu. Kana beekaan hayyuun xiqqaan guddaan hunduuni beekaa jechuudha. Kanaaf ammoo Koree atleet Daraartuu Tulluu gantoota jidduu teettee mooraa gantoota mooraa diina ummata Oromoo irratti qabsaa'ee ummata Oromoo gabroomsuuf hojjetu jidduu teettee dhugaa san gaafa siin dubbattu maaltu itti dhagama? Amaggisha fa'a Leencoo Lataa fa'a maaltu itti dhagama? Galasaa Dilboo fa'a maaltu itti dhagama? Warroota qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo gananii har'a diina wajjin dalagan maaltu itti dhagama? Kanaaf ammallee irra deebi'uudhaan obboleettii teenna Koree atleet Daraartuu Tulluu galatoomii yeroo namni Oromoodhaaf dubbatu dhabametti xiqqollee namni Oromoodhaaf raamata qabu dhabame kanatti dhugaa ummata Oromootii fi dhugaa qabsoo Oromoodhaa eessarraa kaatee qabsoon Oromoo eessatti akka gufatte warri qabsoo jijjiirama san fide har'a eessa akka jiruu fi furmaanni waaraan ammallee biyya san keessatti dhufuudhaaf marii fi waliigaluu fi mataa walii qabachuu qofti akka furmaata ta'e lafa keettee jirtaan galatoomii siin jechuu barbaanna irra deddeebina jechuudha. Yaa Oromoo har'a Daraartuu Tulluu dhugaadhaa qabeenya qabdi qabeenya gahaa qabdi qabeenyi isirraa hafee Oromoo irraa fayyadamaa jira. Daraartuu Tulluu Arsii keessaa Baalee keessaa lafa investimentii gurguddaa qabdi dantaa maallaqaan qabdu garuu warri har'a zamana badhaadhinnaa zamana Taayyee Danda'a maallaqa arge akka Fayyisaa Leellisaa fa'aan warri miilaan yaadu jechuudha. Miila qofaan Daraartuun amma miilaanillee gootummaa seenaa addunyaarra hin jirre galmeessite. Seenaa isii namni tokko riikardii isii cabsuu hin danda'u. Yeroo jalqabaatiif Afrikaa guluftee Olompikii injifatte. San seenaa Taayyee wanni Fayyisaa Leellisaa miti abbaa fedhe osoo dhufe seenaa isii riikardii isii san namni tokko cabsuu hin danda'u. Dhalootarraa dhalootatti Awurooppaa keessatti mana barnoota Awurooppaa keessatti baratan gurraatti yeroo jalqabaatiif Olompikii injifatte atleet Daraartuu Tulluu hin baratan. Adiin Awurooppaa jiru hin barata, ka Afrikaa jiru gurraachi biyya kamuu keessatti baratan jechuudha. Dhugatti isiin nuuf goota caalu respect kabaja guddaa siif qabna. Ka akka keetii kana Oromoodhaaf haa baay'isu, ka akka keetii kun akka nu baay'atu barbaanna. Kanaafuu yeroo gartee isiin akkanatti dubbattu kanatti diina jidduu teettee diina jechuun diina jechuun bar diina alaan beekame diinni guddaan badaan hamaan kaansariin naqarsaan diina keeti. Ka akka kun Amaggishee fa'aa Amin Jundii fa'aa Leencoo Lataa fa'aa Galasaa Dilboo fa'aa achi taa'anii Araarsoo Biqilaa fa'aa Malaaxaa Koofiyyaa kaatee achi ta'a namni martuu lala. Warri kun warra kaleessa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa ture. Har'a garuu warra koondomineemiidhaan Oromummaa isaanii jijjiiran lala. Koondomineemii lafa kaara 200-300tiin Oromummaa isaanii jijjiiran. Daraartuu Tulluu dheettee gaafatti siin kennitu. Hin kennituu fi Amaggisheeti. VAT siin bittu Daraartuu Tulluu yoo dheettee gaafatti Oromummaa gurgurachuu kee caala har'a yoo rakkattee abbootii qabeenya Oromoo bira dheetti. Rakkinna akkanaa qaba. Na gargaara osoo jettanii isin gargaaranii har'a duqquu dayyaasaa akkamii biyyaa baastan isaa dubbachaa jirtanii har'a nafxanyatu Oromiyaa irratti dhiichisaa jira lafa Oromiyaadhaa daangaa Oromiyaadhaa saamaa jira. Abbootii qabeenya nafxanyatu har'a funyaanii akka barbaade dubbachaa jira jechuudha. Abbootii qabeenya Oromoo meeqa biyya yaastan yaa xiqqaqqalina anastanya ummata maayikroodhaan jaaramee Oromoo irratti bobba'e ka akka Amaggishee fa'aa Amin Jundii fa'aa Galasaa Dilboo fa'aa ka akka gartee Leencoo Lataa fa'aa Leencoo Baatii fa'aa ka akka Diimaa Naga'oo fa'aa warra kanniin ammallee Oromoo bakka buuna jedhanii marii sobaa marii dharaa marii kijibaa geggeessaa jiran jechuudha. Abiyyi dhugaa isinitti hima marii biyyoolessaa kaayoo geggeessuuf fittu jira. Marii biyyoolessaa Abiyyi geggeessu marii biyyoolessa sobaa dhugarraa fagaate. Kan mootummoota addunyaa fi dhaabbataalee idil addunyaa kan akka United Nation kan akka gamtaa Awurooppaa fa'aa mootummaa Ameerikaa fi mootummoota Awurooppaatti sobuudhaaf marii biyyoolessaa jedhee ijaare malee dhugatti Abiyyi biyyattii Itoophiyaa saniif furmaataa fi waaraa fi nageenya tasgabbaawaa fiduudhaaf hin goone jechuudha. Dhagaa isinii himaa tokko isin dabala asirratti.
Dengada manni marii bakka bu'oota uummataa paarlaamaan isin nagarin jechuudha. Hordofa jala deemaati wanni abiyyi godhu takka takka lala. Manni marii bakka bu'oota uummataa komishiniin marii waliigaltee biyyoolessaa isa naashinaal dialoog jennuun kana akka hundeeffamu paarlaamaan harka guutuudhaan mirkaneesse. Sagalee caalmaan jechuudha. Gaafa paarlaamaan waa kana mirkaneessu komishinii kan hundeessuuf mirkaneessu mana keessaa gaafileen kaan. Gaafii kee maal jedha? Marii biyyoolessaa keessatti jala sararamee shanee wanni jedhamu akka keessatti hirmaanne TDF yookaan TPLF ka jedhu akka keessatti hirmaanne. Warri lola kana keessaa gahee hin qabne warri mootummaa kanaaf harka hin dhoofne keessatti hirmaachuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun jaalmarroon keessatti yoo hirmaanne Itoophiyaa keessatti nageenyi dhufuu danda'a. Sammuu keessa baradha. Warri TPLF TDF yoo keessatti hirmaanne nageenyi waaraan Itoophiyaa keessatti dhufuu danda'a. Never ever hin danda'u jechuudha. Kana paarlaamaan jala sarareeti. Paarlaamaan dhugaadha. Yoo fakkeenyaaf marii waliigaltee biyyoolessaa geggeeffamu kana keessatti waraanni bilisummaa Oromootii fi TDF yookaan TPLF hirmaachuu qabaa ka jedhamu taate seerri biyyattii Itoophiyaadhaa fooyya'uu qaba. Dirqama fooyya'uu qaba. Maaltu fooyya'a? Seera paarlaamaa keessatti bahee TDF yookaan TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo Liberation Army shororkeessaadhaan himatamee jira. Shororkeessaadhaan diina mootummaa kanaatti jedhamee jira jechuudha. Yoo mariin biyyoolessaa hin geggeeffamaa isaanis keessatti hirmaachuu qaban ka jedhamu taate ammoo isaan kanarraa paarlaamaa walitti qabamee akka haaraatti seerri fooyya'uu qaba jedhanii seera san fooyyeessanii labsii isaan irratti labsame san keeyyata san keessaa haqamee keeyyanni sun fooyyahee maqaan isaanii beekamtii argatee akkasitti mariin biyyoolessaa geggeeffama. Garuu marii biyyoolessaa kana kan geggeessu silaa eenyu ture? Qaama walaba ta'etu marii biyyoolessaa geggeessa. Qaama walaba ta'e yeroo jennu qaamni siviilii jechuudha. Qaamni siviiliyyuu yeroo kana geggeessu gamtaa Afrikaarraa, gamtaa Awurooppaarraa, biyyoota adda addaarraayyuu komishinii qaama walabaa ta'e hammate akkuma filannoo mootummoonni addunyaa dhufanii taajjaban. Filannoo Itoophiyaa fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaadhaa gamtaa Afrikaatti ergee na taajjabaa filannoo kiyya sirrii miti ta'uu ka jedhu gamtaa Awurooppaatti dhaqee ammallee xalayaa ergee gamtaan Awurooppaallee akkasitti komishinii miseensota isaa ergee fi akkasitti filannoo taajjaban. Mariin biyyoolessaas kan hunda hammate kan addunyaa hundaaf ifate ta'uu qaba. Isa godhuudhaaf ammaa biyyi qophii miti. Ammallee wanni isin himu waraanni bilisummaa Oromoo kana keessatti kan hirmaanne jala sararamee jira. TDF illee jala sararamee jira. Okay. Marii isaan geggeessaa jiranii fi wanni isaan gochaa jiran malee Abiyyi Ahmad ammallee maal jedhe namni qaamni nama dhuunfaa tokkoo fi jaarmeen siyaasaa Oromoo fedhee kan saba fedhaa ta'uti. Kan Abiyyi beekamtiin kennine marii waliigaltee biyyoolessaa kana keessatti irratti hin hirmaatu. Hin hirmaatu. Daraartuu Tulluu ganama galee dubbiin dhaaba ammallee jettanii bara yoo isaanii gale jechuudha. Yoo isaanii gale waan akkanaa kana dhaabati ammallee karaa sirriirra deemaa. Waan hunda keenya hammate yoo kan hundi keenya wal geennee mana tokko keessatti wal geennu taate Itoophiyaa keessatti waan barbaanne gochuu dandeenya. Tapha barbaanne taphachuu dandeenya siin jettee bara. Amma Habashaan dubbii sanillee murtee waan barbaadde gochuu hin dandeetti. Tapha siyaasaa hedduu taphachuu dandeenya. Yoo nuti wal taane, yoo nuti walii galle, yoo nuti tokkummaa qabanne, yoo nuti mataa fi miila walitti qabanne jettee miti Daraartuu Tulluu har'a Abiyyi faan kana gochuudhaaf qophii miti. Kana namni godhu ammoo amma okay jarmoota jawarfaa yookaan ammoo tinuu Daawud Ibsaa fa'a adda bilisummaa Oromootii fi kaafoon asirratti ni hirmaatanii jalqaba hayyoonni siyaasaa Oromoo hiikamu eega hiikaman booda dhugaadhaa marii biyyoolessaa keessatti ni hirmaatan jechuudha. Waraanni jarmoonni siyaasaa Oromoo Abiyyiif beekamtii kennanii jiranii adda bilisummaa Oromootii fi kaafoon jechuudha. Abiyyi beekamtiin kennanii. Isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo kana waboo dhiisanii marii biyyoolessaa keessatti ni hirmaatan jechuun gaafii guddaadha. Marii biyyoolessaa kana kan ollantummaadhaan geggeessaa jiru Abiyyi Ahmad. Marii biyyoolessaa sobaa fi kijibaa kana keessatti hayyoonni Oromoo ammallee gadi ba'anii waliin dhoqqee laaqqatanii never ever hin godhan. Kanaafuu marii biyyoolessaa sobaa dharaa Abiyyi geggeessu kun akka gufuun hedduun isa mudatu asumarraa ganamaan asirraa tilmaamuun nu dhibu jechuudha. Waan agarru haqaa fi dhugaa lafa jirtu jechuudha. Kanarra taa'uudhaan kana hubachuudhaan Abiyyi Ahmad maal godhe?
lala Abiy Ahmed lala akka hayyoonni Oromoodhaa hidhaa keessan baane naamana jaalattanii jibbitanii akka hayyoonni Oromoodhaa hidhaa keessan baane akka Oromoon yaada isaa gara tokkotti luccesinitti godhuudhaaf burjaajii hama ji'oota lamaan darban Oromoo keessatti uumee jira Abiy ittillee milkaa'ee jira jechuudha. Tokko walii rakkoo amantaa fide sababa rakkoo amantaa walitti mufinni garagara uumamee jira warri madaa garagara dur garatti baatee deemu sunni hundi bulgaafatee jira. Gaafa rakkoon amantaa dhufu ammoo rakkoo kutallachuma keessa jira wal qabata. Naa qabaddaatan. Rakkinni amantaa Oromoo keessatti gaafa dhalatu rakkoon kutallee wajjin dhalata jechuudha. Gooxiidhaan walirratti duulu, gooxiidhaan wal shakku, gooxiidhaan gartee wal jaaranii walirratti duulu ni godhama jechuudha. Gaafa kun gaggeeffama immoo mooraan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa ni laaffata jechuudha. Laaffachuu qofa osoo hin ta'in yaada keenya gara tokkotti luuccessuun yookaan ammoo tinuu waliigallee qabsoo teennatan qabsoo jirtu firii lafa jirtu tana tottolfannee kabajatti godhannee onnee itti horannee akka nuti qabsoofnee sirna kana hiddaan hin buqqisneef akka nuti yaada hirruuf akka qabsoon teenna mataa fi miila walitti hin qabanneef bajanni guddaan Daani'el Kibret fa'aan ramadamee tooftaa fi tarsiimoo isaan kitaaba Oromoo irratti barreessaa turan Biraanuu Naggaa እስርቤት ውስጥ ሆኜ እስርቤት ኦሮሞን የሚያወራው ኦሮሞን ኢትዮጵያት ነመኑ ጀደኒ ፍኖተ ካርታ ወራ በረሰ ከረከ አንደጋቸው ጽጌፋ ኡመተ ኦሮሞ ረቲ ሪሰርች ወጋ ሶዶመ ዲደማ ጎደን አራ አብዮጂን ሴና ሰሎ ሂካ ጅረየቹ መና መሳኒ ሰን ዋን በረፈተን ዋን ወጀተን ኦሮሞ አከሚቲ ቀልሲና ኦሮሞ አከሚቲ አደቆዱ ፊ አደሂሩ ደንዴን ኦሮሞ አከሚቲ ተከኒ ሰርቫጅን ጎኔ ሁምነ ደብሲሱ ደንዴን ከጅሩ ረቲ አራ አብዮጂ ወሊ ገለኒ duula cimaa kanan jedhamne uummata Oromoo irratti bananii jiranii jechuudha. Kana uummanni Oromoodhaa sirriitti hubachuu qaba. Oromoo akka taphatti ilaalina. Qabsoon teenne eessarraa kaatee eessa geettee eessarraa kaatee eessatti akkasiin deebite akka laayoo fi akka taphatti akka laallee isin jechuu barbaada jechuudha. Kanatti haasee wannan jechuu barbaada tokko maalidhaa? Abiy Ahmed ammallee akka hayyoonni Oromoodhaa hidhaadhaan baane akka hayyoonni Oromoodhaa hayyoota Oromoo atteenshinii arganne PP keessatti wal dhabdee uume jechuudha. Amma jaarmoota siyaasaa Oromoo diiguudha jalqaba kaayyoon isaanii. Adda bilisummaa Oromoo keessa akka barbaadan fudhatan woboo keessallee tokko lama galan kaan keessaallee godhan. Uummanni ammoo warra bitame kana sabni Oromoodhaa fudhachuu dideef Abiyyi fa'aaf. Isaaniif bitamuu didee isaan dhaga'uu didee jira. Murtiileen colataa afaan caqasu uummanni viiwara qabanii amaggishefanii warra aktiivistoota keessaallee bitate warra abbootii amantaa keessaa abbootii gadaa bajumlaa ነው የገዛው ጁምላ ችርቻሮ ሶልታን ጁምላ bitate har'a namni inni bituu dadhabe hayyoota Oromoo warra dhugaa fi haqa Oromoo irratti falmaa jira wareegama guddaa kaffalanii murannoo kutannoo fi ejjennoo qaban kan cichanii si falmaa jiran kan akka Jaal Daawud Ibsaa fa'aa kan akka Gammachuu Ayyaanaa Jawaar Maammadii fi Baqqala Garbaa fa'aa jechuudha. Har'a gootonni keenya kunniin warra nuuf jedhanii wareegama guddaa kafalanii falmaa jiran jechuudha. Har'a wanni asirratti si dabalu tokko jiraate maalidhaa? Abiyyi wanni inni amma dheengadda guruppii taa'ee danda'aa fi Shimallis fa'aan akka walirratti duulan barbaadeef Oromoodhaaf yaadde osoo hin taane Shimallis fa'aa fi taa'ee danda'aa fa'aaf yaadannoo osoo hin taane Oromoo mayyatabaala hullu wanyaachisuudha. Akka saree takka baramma bakka adda addaatti saree shayyoo fiddee bakka tokkotti hidhe saree waliin beeyni shammaal ol gooti wanyaatti bara. Oromoo akkas gochuudhaan qofa bituu hin danda'ama ka jedhu funoota kaartaa isaaniirra lafa kaatanii jiran jechuudha. Kanaaf Oromoo jirullee ka isaanillee kenna ka jedhanillee akka inni waliin galle. Har'a odoo PP Oromiyaa keessa waliigalteen jiraate akkuma kaleessaa humni jijjiiramaa ba'a. Humni tiim lammaffaa. Kana beekaa biyyi maal godhaa? Afaan godhaa jechuudha. Kaanii balbala banaa zarafi jedhan in zarafa achi kiyyootti kaate jechuudha. Kiyyootti kaatee gaafa barbaadoo kunoo ragaa biyyi kennaa fi bar kana godhaa jiranii isaan bicha kana godhaa jiranii kanaafuu isaan kana rukutuu qabnaa itti kaatti duula kun asitti duula jechuudha. Amma guruupii maal jiru tokkoon kun wala laaqaa daaraa wal godha jechuudha. Oromoo kan asii amantaa wanyaachisan kun asii kutaa wanyaata kun achi wanyaata mee yoomuma namni tasgabbii hin qabne namni waliigaltee hin qabne tokko sabni waliigaltee hin qabne sabni tasgabbii hin qabne tokko qabsoon isaa akkamitti galma geetti akkamitti waliigalee walii qabsaa'uu danda'a
akkamitti obboleessi kiyya amantaa kiristaana qabuun amantaa pirootestaantii qabuun amantaa waaqeffataa qabuun walii galee qabsoo tana galmaan ga'uu danda'a. Akkamitti obboleessi kiyya Wallaggaa wajjin, Kaarsii wajjin, ka Shawaa wajjin, ka Wallaggaa wajjin, ka Harargee wajjin, ka Walloo wajjin, ka Booranaa fi Gujii wajjin akkamitti Oromoon Ilubbaa Boriif Jimmaa ana wajjin walii galee tokkomnee Oromoon maratti walii galee akkamitti qabsoo teenya galmaan geenna ka jedhu waan kana mara Oromoon dhaloonni qubee kun caccabsee daaraa godhee balleesse har'a ammoo Abiyyi faana achitti nu deebisaa jiran jechuudha. Kanaaf uummanni keenya dammaqinaan hubachuudhaan rakkoolee fedhe yoo mootummaan kun ajandaa fedhe kan nutti kennu taate ajandaa xixiqqoo akkanaa keessa bahuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf of ilaalina ganda keessanii kutaa keessanii ilaalina goototuma har'a hidhaa jiran kana ilaala yoo maal goone jarri kun hidhaa bahuu danda'an har'a rakkoo xixiqqoo mariidhaan furuu dandeenyuuf jennee ajandaa guddaa saba kanaaf ta'u akkamitti uumuu qabna gochoota akkanaa kanarraa fi jechoota akkanaa kanarraa of eeggachaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Of eeggachaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf uummanni keenya ilmaan Oromoodhaa ammas qabsoon keenya akka galma ga'uuf falli jiru takkaa fi takkaa isinis qabsoo qofa. Qabsoon ka galma ga'uu dandeettu ammoo gaafa hundi keenya kutaa kamirraayyuu amantaa kamirraayyuu bilisa taanee akkuma gootonni keenya shinnigaa irratti wareegaman dhagaa bu'uuraa amantaa lafa nuu kaanitti. Nuti ka biyyaa baaneef islaamummaa fi miti nuti ka biyyaa baaneef kiristaanummaa fi miti nuti ka biyyaa baaneef oromummaadhaan miidhamne oromummaan ajjeefamnee reebamnee saamamnee biyyaa baane ka jedhu irratti biyyaa baane kanaafuu nuti hoo nu fixxan bakka tokko nu fixxaa nu dhiisa jedhanii akkasitti bakka tokkotti dhuman jechuudha. Odoo lubbuu isaaniitiif yaadanii ture anjaajaraati isaan kun amantaa kiristaana qabanii nuti islaama jedhanii akkasitti lubbuu isaaniitiin hafuu hin danda'an ture. Garuu isaan rakkoon amantaa akka uummata rakkoon amantaa akka nu gidduu hin jirree fi uummanni Oromoo akka rakkina amantaa hin qabne sirriitti waan beekanii hubataniif kana sirriitti irraa dhagaa bu'uuraa gootummaadhaan dhagaa bu'uuraa lafa nuu kaa'anii isa haada san qabachuudhaan haada Oromummaa qabachuudhaan abbaan feete karaa feete kottu bakka feete irraa kottu hundi Oromoon kutaa kamuu walqixa miidhamaa jira walqixa ajjeefamaa jira walqixa dararamaa jira walqixa aarsallee wareegamallee kaffalaa jira qabsoo kana keessattis hirmaannaa gochaa jira waraana bilisummaa Oromoo keessattis haa ta'uuti qabsoota darban keessattis haa ta'uuti bakka kamittuu namni kamuu ashaaraa qabsoo tana keessa hin qabne jiru daasbooraan Oromoo kan biyya alaa jiru kan biyya keessaa jiru obboleeyyan keenya kan biyya arabaa jiran hundi keenya jechuudha rakkoolee wajjin qoddachaa injifannoolee wajjin qoddachaa gadadoolee wajjin qoddachaa waa hundaa'uu har'as genne ammas akkas taanee san hubannoo san fudhannee san qabannee deemuu qabna kana isin jechuu barbaada gabaabumatti waa'ee Daraartuu Tulluu irraa dubbachuu dhufa jedhee gara ajandaa biratti ce'ee